ila UN ene Security Council kasiti ka dabar sanin ulatani yachukiya ubalisa kiyya qaali fi kabajama Dr. Milkeessa Midhagaati ga naga wal gaafanne kallattiin gara sagantaa keenya seenna Nuru ashaba harka fuune qaribu welcome marhaba ahla wa sahlan tafte sitti gutada welcome doctor bagana ganno egdan galatoomi ulfaadha isinillee كانوا اللي أفيرا كي جاكب الجدي أسرت له أركبوا كي سنف مكا إلمان أيا إلمان أرمونات تفتي دي هردو أكرمت اللي كا ورا سجالته سكا وجو مكا سانيتين سجالته فنا thank you غا ولي قودا سنين جنة غا مريت يتعررت واحد دوك أبني دي هالنجرة دكتور ملكيسا غدا ملكيسا ميدغادا ga guyyaa carraa argatanii miidiratti argamanii irraa haga ammaa gaa waa hedduu sanii dhaamanii jechuudha. San keessaa maal yaadattanii san bira jirti. Nutis meetii taafte beetee dooti walitti hidhuu dandeenyu qabannee dhiyaannee jira. Dooktarri gaa irra deebi'eetiin galatoomfadha. Asumaanuu warra beetee biyya jiran mootummaa keessa jiran warra beetee Dr. Milkeessa arkuudhaan beetee shororkootanii jiraatan isaniifillee carraa ni qabna. Lakkoofsi keenya duwwaa 6 duwwaa 2 duwwaa 248 nu dawwaluudhaan dhuftanii counterpointii keessa dhiyeeffachuu hin dandeessanii. Yoo isa wajjinis dibbeetii godhuu barbaadan ammas gaa Dr. Milkeessaa waan didannatti fakkaatu thank you kuno salamta kabajaadha isanii kenne salamta tanallee obbaa biyyirraa jalqabee kaabineef kaadireen hundi keessan akka irraa simattan abdii guddaa isinirraa qabna amma gara kallattiidhaan sagantaa keenyatti seennan. Dr. Milkeessaa kan duraa jalqabumarraan jalqabachuu barbaada jechuudha. Yoo beetee bu'uurarraa kaanee waan kana beetee meetoloojii saayinsawaa ta'e ilaalle malee gubbarraa beetee muka gubbarraa yaabbatanii jalaatti ol bahanii gaa hordoftoonni keenyallee itti dhufna isan barbaadanillee nu obsaa isaniin jenna. Gaafin tiyyata duraa warraaqsa qeeroo fi qarreedhaa akkaan finiine keessatti taateen gara jabeenyaa keessaa uta bushooftutti taate harsadee hora finfinnee hora sadee gubbatti taate tan qeeroof qarree 800 oli itti aarsaa ta'an wanni sanii divorcii beetee amma fichi amma hiikaa beetee gaa'ela OPDOdhaatiif TPLF jechuu dandeenya tokko. Lammaffaa taatee san booda gaa Abiyyiidhaa fi Lammaa Magarsaa illee gara hoggansatti as dhufanii mee taatee sanii fi gara hoggansaa jarri dhufuudhaan fi karaatti gara hoggansaa dhufan sanoo dhiiroo wayyaanee gaafa san fonqolche jechaa turte. Warri gaa ODPJSP ammoo gaa akka biratti ilaalcha qabanii ati hamma gaa qabxii kanatti illee keessa hin jirtu alaa akkuma keenya daawwataa turte akaadaamiyaa keessa turte. So Dr. Milkeessaa mee fichi gaa'elli TPLF fi OPDOdha akkamitti gara xumuraa dhufuu danda'e Abiyyi fi Lammallee akkamitti gara fuulduraa dhufan jarri naamusumaan heeraa fi seera akka paartiitti eeggatanii aangoo irratti baammoo akkuma wayyaaneen jettutti fonqolcha gaggeessan amaan Muktaar Kadirii fi Asteer Maammooti isa maqaan ayyeetti fufa. Galatoomi gamme baga wal agarree uummata nu daawwataa jirantiin illee uummata qashtii uummata nagaa dheebottee jirtu ka biyyaallee ka bakka hundaallee salaamata kiyya naa qaqqabsiisi asumaallee nagaan jedha. Akkasii gaafii dugda duuba deebitee na gaafatte waan taatee irreecha 2016 san irratti uummanni keenya dhumatee akka carraa ta'ee guyyaa san achiin ture haadha warraatiyya ulfa ji'a 7 waan san nuyi quban qabnu fincilli tureera. Oromoon finciluu turte gaafsanii master plaaniidha dubbiini.
nu akkuma Oromoo takkaatti horaa sadee san haadha warraatiyya qabadheetiin deemee wanni suni gara nami mormii gochuu ni danda'a. Mormiin sun eegalee harka gadiirran ture ani haadha warraatiyyaaf ijoollee tiimii taanee dhaqnisan faana. Waan kana quban qabnu nu dhukaasus ka jedhu asii gadee qilee jira nu duuba bar. Dhaabbannee jirraa haati warraa kiyya da'umsaa fi ji'uma muraasa tafaa. San keessa mormiin eegaltee harka kana gochuun eegalamtee suutuma suutaan nami gaafa sirbaa gadhuuf harkuma akkas gochaadhuma deemaa. Gaafa waltajjii argatan wanni kun ijoolleen ol baatee daawunitti jechuu eegaltee hunduu parsantuma 100% daawun wayyaanee jenne dhaabbanneetuma. Gaafa sana lammaan reefuu ji'a 3 akkas ta'a ka inni hoogganaa OPDO ta'ee ol dhufe. Pirezidaantiin taane ilaalladhu. So wanni jiru lammaan faa akki gara sanitti nan deebi'a waan kiyya fixadheetiin anillee xiqqoo waan na yaadachiiftee jira waan ta'eef jecha laal haati warraatiyya ji'a 7 asii gad boombii aara kana gad darbatanii dhukaasuu ol qabanii dhukaasuu eegalanii gaafsan yoo fiigne rakkoodha. Haati warraatiyya fiiguu hin dandeessu. Nami asii gad jigseetuma ni kuftee carraana ni qabu isheen rakkatan gadi kufeen immoo akka namirran ejjenneef jecha garaarra. Ilma tiyya hangafaa walaabuutu garaa keessa jira gaafsan. Nami asii gad fiigaa jiru sun yoo irra ejjete isheen illee numa duuti mucaa waliin duuti waa meeqanna dhufu ni kuftee akkumaan asii gad irratti jilbeenfadheetuma irra gad nami mataa kiyyarra dugda kiyyarra akkasuma ejjeteetuma utaalee kufaa namni asumaa gad gara qileetti asii gadee fiigee nami qileetti nam'ee achi nu hin sochoonee hin fiigne rabbumatu fiiguus hin dandeenyuuf jecha gadi kufneetuma garuma ishiin ani seevi gochuudhumaaf jecha waan danda'u godhee gaafa achi ol kaanu nami hin jiru nami qileen nam'eera kuun lagan nam'eera. Aara boombiitu dirree guutee jira. Poolisa kanaa fi qawwee akkas godhu qofaatu nu fuuldura jira. Achi ol kaaseetumanii suuta gara lagaatti gaggeessee bishaan fuulan naqnee waraatiyyaa tan irraa wanni jennee haga ta'een achi ol deemnee keessaa baanee rabbumaan nu baasee gad qileetti kanamme haga har'aatitti lakkaa'amee adoonnoo nami qorannoon illee seeraan gaggeeffamee wanni jedhees hin jiru. Gara kumaa ta'a namni dhumate. So wanni suni kaayoo waan sanaa maali? Maali wanni sun akka dugda duubaan qileen jiru ni beekama. Wuma xiqqoo dhukaasarra yoo bante uummanni qilee gannam'ee akka wal fixu ni beekama. Staampeediidhaan. Kana ni beekan. Dugda duubarraan poolisii Oromiyaa fi humni federaalaallee ni jira. So maal godhani gaaf sanaa warri TPLF uffata poolisii Oromiyaa tana uffisaniitu makalaakiyaa fi federaal poolisii tana geessaniiru achi. Nami gaafa sana poolisii irra turellee lammaan dhufee barcuma seeraan hin qabanne reefuma dhufan wanni akki isaanitti dhufan immoo already dursanii dhumaatiin irreechaa kun hin gahin Oktoobarii keessa wanni kuni lammaan faa Oogastii aangoo qabatee dhufee gaaf sana Muktaarii fi Asteer gimgamaa tanaan wannoo godhaniituma itti fufuu barbaadan akkasuma bakka rakkoo Oromoo ni jirti uuma itti gadi buunee mariisifnu amansiifnuutuma kanaan jennaan dugda duuba deebisanii gareenii tiim lammaa taatee baatu kun achi keessaa ijoollee abbaa duulaas ni jedhanii yeroo sanitti wal ijaartee achi keessatti eessa dhaqxaa Muktaar taa'i gadii wanni hin dhumne wal gahanii jedhanii ajandaa biraa hooggansi haa ilaalamu jedhanii gatteessani. Silaa qorataniituma bahuu ture kun Oogastii keessa gahu. Lakkee eessa dhaqxa gattaa jedhanii balbala cufanii haa ilaallannu jedhanii
Muktaarii fi Asteer ol bilbilatanii bilbilli humtuun jiru. Warra TPLF-itti wanni godhan warra TPLF walga'iin seeraan alaa taa'u jira jedhii girgirii uumanii wannoo waan baay'ee kana godhanii deenannatii gad erganii lammaanfaa fi gaagaafsan ijoolleen jijjirti achi keessa namoonni ciccimtuuni akkaataa saniin hooggansi jijjiiramuu qaban jedhu ajandaan dhiyaate jechuudha. Ajandaan hooggansi jijjiiramuu qaba gaafa dhiyaatu lolatan ofirraa lolanii waan godhan dhabanii koree giddu galeessaati aangoo tana ni qabu haa mari'annu jedhanii ajandaa ta'ee jechuudha. Ajandaa gaafa ta'u dubbiin gaafa sana wallaalanii sagalee naa kennamuu sagantaa wal falmii baay'ee booda marsaa jalqabaarraa I think Lammaa fi Warqinee wal qixa argatan sagalee. So keessatti Muktaarii fi Asteer hojii ala taasisan gareen xiqqoo of bareega uummanni TPLF kana konfronti gochuu qabna warri murate sana hojii ala godhee wal qixa ba'an haqa tokko waan Warqineen qabu dhoksuun barbaadu waan kaasa waan kana. Gaafsana Abiyyiin jirtu dhiisa waa'ee Abiyyi tasuma jirti garuu koree giddu galeessaati garuu akka kana namni biyya bushitee yaadu jiru. So jara kana lamaan adda baasnu jedhanii irra deebi'anii gaafa filannoo irra deebi'anii Lammaa harki guddaan Lammaa filatee itti aanaa Warqinee filatanii baalli OPDOdha Muktaarii fi Asteer irraa Lammaa fi Warqinee Gabayyoo dabarsanii keessaa ba'anii saniin TPLF mataa ofirraa cirtee akkamiin kun ta'amu fonqolcha gaggeessite OPDOn fonqolcha kun adeemsa seeraan laal jaarmiyaatu filannoo gaggeeffate adeemsa seeraa miseensatu gaggeeffate nami Muktaariin hidheen jiru nami Asteeriin doorsise hin jiru gattaa'ii dimokiraasii keessatti haa ilaallu shaakalluu jedhaniini shaakalanii gaafa shaakalan Lammaa fi Warqineen as ba'an. So egaa yeroo fudhata gaa pirezidaantummaatti geessuuf immoo caffee dhaqxaa adeemsi seeraa ni jirti waan sana gochuuf jechaatuma jedhu irreechi tun dhufte. Irreecha kana pilaanii ka godhanii fi isaan waluma qabanii waa godhaniituma ammas duuba deebisuu barbaadan warra TPLF. Duuba deebisanii Lammaallee yoo barbaadan hidhanii yookaan waan wayi goggodhanii ol ba'uudha deebisuu barbaadanii haa ta'u dubbiin dhumaatiin irreecha irratti Oromoo irratti ta'ee ibidda buusii nami mataan irraa jijjiirameetu sibiila ta'ee haa ofirraa haa buqqimu kan jedhutti ce'ee jechuudha. Sirumaa dura bar maaster pilaanii nurraa dhaabaa jedhame amma gaafa dhumaatiin irreechatti ta'ee ka'u maaster pilaanii qofan ta'u jechuudha gaafiin Oromoo. Gaafiin waliigalaa gaafiin ofiin obbushuu hiree ofii murteeffachuutti dimokiraasii taaceenuun gaafiin bal'attee Oromiyaa guutuutti bidda gadhiistee san booda Lammaanis pirezidaantummaa isaa ni qabatee wanni isaan yaadan hin taane saffisa guddaan warri Lammaa kunis liinkii ijoollee Oromoo finciltu kanatti liinkii godhachuu eegalanii karaa hundaan saffisa guddaan barcuma tana laallachuun barbaachisaa akka ta'e walii galaniituma Muktaarii fi Asteeriin irraa kaasanii garuu ammas immoo haftee namoonni TPLF jala yaatu immoo rakkifte deebistee beektaa jara kana. Gaafa walgahii irratti bakka wayii irratti dhaqee Lammaanii gooftaan keenya uummata Oromoodha kana booda gooftaa biraan qabnu gaafa jedhu harcaatu sirna wanni jala deemtutu achi keessa jara biratti teessi gaafsan maqaa namaa hin dha'u nama kabajuudhumaan narra jiraaf jecha Abiyyirraa rakkoo qaba amma jechuun silxaanarraa sirnarraa rakkoo qabna nama dhuunfaarraa rakkoo hin qabnu yeroo san namoonni TPLF jalatti harcaatuun TPLF kun OPDO keessanii jirti. Jaran ammallee gooftaa keessan jijjiirradhaa gara Oromoo deeffadhaa jedhii Lammaan jara kanaan himee nan beekan maqaadhaanii gaafa sana barcuma kiita ta'an qabu gaafa sanallee
didaniituma galgalachi dhaquu guyyaas ooluu galgalachi dhaquu guyyaas ooluu kanaaf jecha gooftaa biraan qabnu waan jedhu sanaan suutuma jedhamee namni sunis achii ka'ee namoonni kaka'an jijjiiruu so tiim lammaan tun akkaataa kanaan ol baatee akkuma ol baatee Januaarii keessa maaster pilaanii haqxe. January, I think January natti fakkaata or exactly yaadadhu guyyaan tun harkaa warra rukutti dhiifamnaa gootanii. Anyways, wanni kun ni haqamee master plan ni haqamee garuu immoo fincilli akka itti fufu fedhiidhuma lammaatiin gaaf baay'eetuma lammaa nama gaafiin kee karaa nagaan si deebuutti mirga qabdaa fincila kee itti fufii karaa nagaan jedha yoo yaadattan lammaan gaafiin keessan gaafii sirrii qabdu garuu karaa nagayaan haga fincilatti fufuttanitti karaa nagayaan qofa itti fuftan jedhee gara dhumaarra immoo sunuma poolisii Oromiyaaf kallattii kaa'ee ni yaadatte yoo ta'e gammeen poolisii Oromiyaan ijoolleetti akka hin dhukaafne ni yaadatte yoo ta'e kallattii televiziyoonaan kenne poolisii Oromiyaaf ijoollee Oromootti qeerroo Oromootti dhukaasa hin baniinaa. Yoo mootummaan federaalaati illee warri makalaakaa fi federaal poolisiin dhukaasa baran gara Oromoo goraa jedhee kallattii kana kenne gaaf sana gaa achitti takkaan sitti marra. Lammaan tuni qorannoo maqaa qorannootiin nama 7 waliin nu qabee nu yaameetu waliin nu qabee qorannoo gaggeessitanii jedhee xalaanuu barreesse xalaasaa amma gabbaasee agarsiisuu nan danda'a. Xalaa tana nu kennee maal goona immoo innaan godina Oromiyaa hundarra nu ramadee ijoollee qeerroo ijaara caasaa poolisii faana walitti hidhaa tana booda Oromoon akka nam takkaatti TPLF gaggeessineetu hiree keenya murteeffanna. San booda mootummaan federaalaa harka keenyaan baatu. Waan biyya kanaallee nu murteeffanna jennee anamma fakkeenyaa fi Jimmaa fi Lubbaaboor irratti ramadame. Jimmaa fi Lubbaaboor xalaa qabadheera yoo namni gaafate qorannoon gaggeessa. Warri kunillee Haramaatti Harargee lamaan irratti fi kammoo Baalee Arsii kanatti kammoo Wallaggarra ramadame namoonni jijjiiran ni jiru. Angaaf sana Jimma deemee masgiida dhaqee namoota waliin taa'ee dubbii tanaafan dhufe laa warri Jimma jiran waan kana ni yaadatu dubbii kana. Dubbii tanaafan dhufe kana erge lammaadha. Raawwachuu qaba cunqursaan tuni Oromoon tun illee bilisoomuu qabdi. Masgiida seenee bakka mana amantaa Protestaantii mana waaqeffannaa garaagaraa Lubbaaboor keessa bakkeewwan garaagaraa dhaqee jaaroolee tokko barsiisota tokko dargaggeessa suuta jedheetumaan warra mootummaa faana wal qaqqabsiisaa eenyu namni kun immoo deemee oduu baasamoon baasuu isaa dura qoranneetuma waan kana ijaaruu ture. Ijoolleen Jimmaa ni yaadatti amma kana. Yoo gaafatte ijoolleen jirti gaafsan kan isin ijaaraa jirruu fi xumuratti gochuudhaaf wanne kana. Jennee gaafsana ijoolleen nama akka fakkeenyaaf yoon maqaa Fatihaa Mahammad fa'aa gara Harargeetti ramadamtee achitti akka xalayaarra jira. Xalayaa san si agarsiisuu nan danda'a. Fiirmaa lammaatiin nu kenname. So maal siin jechuu fi lammaan gaafa sanallee dubbii tana goolabatti gochuu qabna. Cunqursaan tun irraa dhaabbachuu qabdi Oromoo irraa. Fincilli tun itti afuufuun barbaachisaadha. Waan jedhu namoonni gaafa sana Lammaa fi Jawaariin biriijii godhan illee ni jiru. In kaasu namni kun namuma wanni dhan dubbadhu asumarratti. Ittiin dhufaa poointii isa ittiin dhufadha. Gaaffii xiyyeennarraa deebisu jetta beetee ittiin dhufaa otoo beekta wanni isa itti si deebisa amma. Jarri hulaa cufate. Falmii san keessoota amma nama dhabamee jira jechuudha. Nama shoora cimaa taphatee akkaan dhagahetti
even lamma faar oluu caasaa qaban warqina gabayyoo dhugaadha namachi keessa bubbulee lammaan keessummaadha abiyyiin silaalamii maqaa dhahee hin jiru naa jette nama zalaalam jaaniin ka eegas maqaa mussinnaadhaatiin hidhame namni san eessatti booda'anii jechuudha achi keessatti faasilitee godhe jechuun dhaga'ee jechuudha namarraa nama zalaalam eejaanii nama dheeraa tokko maqaa isaa zalaalam abbaa isaa nan irraanfadhe nama san wayyaanee maqaa mussunnaatiin akkuma lammaan gara aangoo dhufetti akkuma Muktaarii fi Asteer deemanitti hidhanii wayyaanee maqaleetti galtee inni san bahee muun baane jechuun beeku eessatti booda'anii namni kun. I think Zalaalem yeroo wayirraa wal agarree turree garuu deebi'eera natti fakkaata biyyumatti deebi'ee ture yeroo wayirra dhokatee ture dhokateetu san booda deebi'eera roolii qaba namoonni roolii gurguddaa taphatan jiru. Namoonni gaaf sana mudhii hidhatanii jijjiiramuu qaba Oromoon kana booda rashanamuudhaan qabdu karaa irratti ajjeefamuu qabdu jedhan namoonni gahee gurguddaa taphatan adeemsa keessa immoo haala laalanii immoo ammas deebi'anii immoo bilisiginnaa ta'an jijjiiru. Amma maqaa tokko tokko kaasuun narra hin jiraatu yaada. Haa ta'u garuu namoonni seriously deebi'anii nurratti ijaaramuu danda'an nurratti balaa fiduu danda'u jedhamanii yaadaman Abiyyi tokko tokkoon funaanee balleesseera. Jalqaba namni maqaan hin dhaamne jalqaba kan rukutame Abdulaziz Mahammad. Abdulaziz Mahammad yeroo hin dulloome dhiiroo kan ari'ameef namni gaafatee waan san hin dulloomne. Maaliif akka ari'ame illee namni hin gaafanne har'a eessa akka jiru ani hin beeku baay'ee personally ani walitti dhufeenya hin qabu Abdulaziz garuu ammoo namni jalqaba Abiyyi mataa keessa dhaye Abdulaziz amma baaduulaan faa dulloomanii keessaa ba'anii namoonni tun dulloomiin keessaa dhuman gaafa warqinee kana tokko tokkoon gaafa inni nyaatu namoonni lamaan illee dhumarra akka nyaatu hin beekuuf jecha iddoo tokko tokkotti isaallee gooyomsanii walumaan nyaachisaa warra kuchiisaa dhuma ture Abiyyi jalqaba gaafa inni namoota tokko tokkoon nyaatu isin dhagayu. Ayyee ittiin dhufa ammallee tartiibaan hin deemataa jira soo dubbii Zalaalam hayyee ni jiratti haa fudhannu. Keessaa akkasii curiosity kiyya keessaa baanu wanni itti si deebisa. Yeroo beektee amma ka jarri wayyaanee fonqocha jetteeni jarri ammoo seerumaanii outsmartii godhee jara gaggeesse aangoo harka jirtu fayyadaman. Lammaa Magarsaa yeroo sanitti afyaa'ee ture. So ajandaa qabsiifachuu danda'a. Gaatuut warra achi keessa jiran warqina isaa ta'u tuunni kun hundinuu they've done good job jara gaggeessan. Amma wayyaaneen gaama silaa hulaan banamuun ooluu jechuudha. Eega aangoo jijjiiran booda silaa hulaa cufatanii biyyan hooggananii hulaa bananii beetee uummata keessatti deebuu isaaniin oolu saaxilamuu sanuu akkamitti raadaarii jalatti akkamitti koovartii hojjechuu danda'an amma irra guddaa waan amma fakkiidhaaf koree amma isan qopheessee iddoo adda addaatti hoggaa isan ergu kana silaa galma abbaa gadaa keessatti teessoo godhee mee namoota jajjabaa qeeroo nu ijaarannaa kanna je'ee silaa kanan gaafatu jechuudha irra guddaa hojiilee lammaan gaggeessaa ture tan beeteree andaraadaariidha hojjetamte geemii beetee biiroon deennetti wayyaaneedhaa hojjettu keessaa tan Geetaachoo Asaffaadhaa gaafsan akka malee maraattee turte tan makkalaakaas walumatti dhiitii warri wayyaaneedhaa qabannee caasa OPDO keessa jirtu jiran malee tan lammaa hojii jirtu ta isaan bira ooltu soga haala akka malee addan bahin jechuudha waan qulqullooftee dhibbarraa dhibbatti beetee
OPDO'n ODP taate jechuun caasaa wayyaanedhaa keessaa kutamte jechuu miti. Otuma wal beekan akka waraabessaa wal maddii yaa'aa jiranii jechuudha. Wal beekan beektee gariin ammoo warra jidduu taa'u jira. Kan beektee nu wajjis ni jira sitti fakkaatu achis ni jira fakkaatu. Mee taphni san akkam ture jechuudha. Lammaan akkamitti aartii akkamii fi siistaama akkamiini waan kana maaneej godhee at least dhiibee sadarkaa beektee ODP qeyroodhaan walitti hidhuudhaa san, Johaariidhaan walitti hidhuudhaa san, OMN'dhaan walitti hidhuudhaa san irra guddaa silaa teessoo godhee foormaalii hojjechuu hin danda'u. Galma abbaa gadaa keessatti waajjira pirezidaantii keessa taa'ee kanan hojjetu haala kamiini tiima isaa kana orgaanaayiz godhatee wanni Oromoodhaaf illee arra beekumsa muuxannoo taatu moodeelii ta'uu danda'u because sirnicha san keessa taa'ee namni kun I think sadarkaa Itoophiyaatti toftaan lammaadhaa Womaaree natti fakkaatti jechuudha. Fonqochi mootummaa jira garuu warraaqsa ummataatiin namni walitti hidhee mootummaa keessa taa'ee waan kana jijjiiraatiin lammaan kuma duraan natti fakkaatti yoo dogoggoruu baadhe haala kamiin kana gaggeessuu ture chaalenjiileen isaan keessa baanoo wanni mudannoon amma fakkiidhaaf masjida dhayxe silaa kophee baafattee akka seente abdii guddaan qaba. Imaamata akka beektee jaasanyitti imaamata hidhattee manii dhannee sanis nuuf ibsitaa jechuudha. Bifa kamiin egaa hojiilee keessan gaggeeffattan inni akkamitti isan kana rikruut godhate akkamitti dhimmoota ciccimaa kana warraaqsa kana qaama riifoormii godhu jiru kana walitti hidhuusan keessatti akkamitti raadaara wayyaaneedhaa san jala bahee kan hundaa hojjechuu dandeenya. Gaaffiin tuni gaaffii jabduudha. Tokkoffaa lammaan dimokiraatik seentiraalizimii yaadi cabsee uummata gabbayee uummatatti dubbate. Waan dur gaafa keessoo dhaabaatti murteessitee gabbaatee naasoftu dur. Lammaan maal godhee waan Oromoon barbaadu haasa'ee waan paartiin isaa yaadullee Oromootti himuu eegale. Sanaan immoo tokkoffaatti waamamni isaa OPDO'dhaaf. Laal OPDO'n tuni TPLF'n nama Salamoon Tsiimuu jedhamu takka Oromiyaatti ramaddeetu namni kun waajjira pirezidaantii Oromiyaa keessa taa'a. Salamoon Tsiimuu kun hooggansa Oromiyaa hunda isatti to'ata. Muktaar faa isatti ajajaa, Asteeriin isatti ajajaa. Lammaan gaafuma aangoo qabatee waajjira pirezidaantii galuu kaameeraa fi waan garaagaraa achi keessa turte hunda diigee ofirraa jigsee Salamoon illee galatoomii kana booda asin barbaannu deemii federaala galii jedhee ofirraa geggeessee bilisummaa mataa ofiitiin dalagachuu eegalee so la OPDO'n tuni Salamoon kanatu Salamoon Tsiimuutu control godhee Muktaar faammoo san hojiirra ooshan malee gaafa Salamoon citu OPDO'n tun bilisa baate beekta. Lammaan gaafa dhaqu Salamoon Tsiimuu muree san booda dabballeen Oromiyaa bilisummaa argatte beekta. Dan OPDO tana keessatti gaafa deeman kaameeraa dur ture hunda ciranii lafa jiran keessaa baasaniitu nami isaanii namallee ni qabu akkuma ati jette nami ergamtuun dhabamtu bakka lamaa nyaattu yoomuun dhabamtu suni haa ta'uutii garuu nama kallattiidhaan komaandi jara godhu ofirraa kutanii lammaan waan kana godhee haga ta'e parsantii guddaa OPDO tana bilisoomsan. Salamoon Tsiimuu tana dabballeen Oromiyaa biiroo kaabinee sadarkaa kaabinee turte hundi akka waaqaatti abdaariin takka waajjira pirezidaantii ta'a akka itti irreeffatu ka gajjetteetti seentee jala deemtu. Salamoon achii ka'uun akkuma nama wanni jinniin mataarraa si ka'eetti namni xiqqoo riilaaksi godhe. Keessaa jechuun dabballeen Oromiyaa kaabinoonni pirezidaantii jala yaatu lammaa qofarraa ajaja fudhachuu eegalte jechuudha.